Daawwattoota keenya akkam jirtu baga ayyaana irreechaa bara 2016 nagaan geessan isiniin jenna. Qophii addaa keenya har'aatiin marii ayyaana irreechaa bara 2016 kana kabajamu irratti xiyyeeffachuudhaan istiidiyoodha qophii addaa qabannee dhiyaannee hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Istiidiyoodha marii kana waliin mari'achaa kan si waliin turru Hancaalaa Barakaa, Maskaram Qananiisaa fi Sanyii Taaddasaa akkasumas immoo ogeeyyii kaameraa fi istiidiyoo hunda waliin taanee turuu qabnu keessa waliin turraa irra deebuudhaan baga geessan isiniin jenna. Nu waliin turaa isinis baga geessan. Baga waliin geenya. Qophiin irreechaa akkam? Egaa kan warra miidiyaan gaafataman bareeda dhawaa isaa kan hojjetu waan ta'eef. Egaa keessumattuu yeroo qabnu keessatti keessayyuu duudhaalee irreechaan wal qabatee dudduubeen isaas maal fakkaata kabaja ayyaana irreechaatti waan wal qabatu. Adeemsi keessa darbees sadarkaa ammarra jiru kana ga'e maal fakkaata akkasumas ammoo egaa safuuf duudhaa kana beeksisuu qabeenya addunyaa gochuu waan barbaadamus immoo biyyis akka irraa argattu taasisuu irratti xiyyeeffannee yeroo qabnu keessatti mari'achaa turra. Keessumaayyuu egaa maalummaa irreechaatti wal qabatee yoo kaasnu jalqaba irratti osoo kaasnee ilaalle gaariidha jedhee kan yaadu. Irreechi keessayyuu ayyaanota adda babayee yookaan immoo dirree irratti bahuudhaan kabajaman keessas tokkodha. Biyyoonni baay'een isaanii keessumaayyuu kan jalqaba irraa kaasee yookiin immoo uumamaan qaban irraan dabalatan ayyaanota garaagaraa kan ofii isaaniitiif kalaqantu jira yookiin immoo feestivaalota garaagaraa kalaqu. Kana jechuun feestivaalota kana kalaqanii addunyaa irratti beeksisanii deebisaniis immoo galii gurguddaa irraa argachuudhaaf kan isaan hojjetanu. Galii gurguddaa argachuu bira darbees immoo hawaasa ijaaruu keessatti qooda guddaadha kan isaan qaban. Xiinsammuu hawaasa ijaaruu keessatti, hawaasa walitti fiduu keessatti, jaalala uumuu keessatti wantoota akkasiitti kan isaan fayyadamanii. Haa ta'u malee garuu Itoophiyaan ammoo ayyaanota yookiin immoo sirnoota feestivaalota dirreetti kabajaman hedduudha kan isheen qabdu. San keessaa egaa aadaan gabbataa fi bara dheeraa lakkoofsisee rakkoo hedduu dhiibbaaf cunqursaa hedduu dandamatee har'a gahe deebi'ee immoo har'a immoo mataa ol qabatee akka gaariitti dagaagaa jiru keessaa tokko irreecha. Irreechi egaa maalummaa isaa kaasuun hedduu barbaachisaas yoo ta'u baate irreechi uummata Oromoo bira darbee sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiran hedduu biratti illee jaalatamaati kan inni dhufe. Keessattuu arma dura egaa duudhaa safuu fi aadaa dagaagsuudhaan wal qabatee biyya kana keessatti rakkootu guddaatu ture. Sirnoonni bulchiinsaa darban keessayyuu aadaan biyya tokko gar tokkotti kan inni duufee ture. Walqixxummaan aadaa kabajuu, walqixxummaan safuu kabajuu irratti rakkoo guddaadha kan ture. Haa ta'u malee garuu keessumattuu egaa adeemsa keessa yeroo sirna Adduwaabii keessa TPLF biyya hoogganaa ture sanattis darbee darboo rakkoo hamaadha kan gahaa ture. Nama 10 nama 100 nama 1000 osuma jedhu tarkaanfachaa har'a miliyoonota 10 olitti kan lakkaa'amuun ayyaanni kun kabajamuu jalqabe. Darbee san dura isaatti deebi'e. Oromoon egaa safuuf aadaa qaba. Keessumattuu irreechi safuu duudhaa nagaadhaan wal qabata. Jireenya wal qabata. Jireenya Oromootiin wal qabata baay'ee. Ganamarraa kaasee gaafa sirnoota garaagaraa geggeessu Oromoon irreechi isaan garaagara bahin beeku. Kana fakkeenya garaagaraa kaasnee ilaaluu dandeenya. Oromoon gaafa ganama ka'u hin irreeffata yookiin waaqa kadhata. Kan inni ittiin jiruu isaatiin wal qabsiisu immoo uumamaan wal qabsiisa. Margi jira, bishaan jira, daraaraan jira. Wantoota uumama kanaan kan inni wal qabsiisu. Keessattuu gaafa sirna yookiin immoo gaa'ilas geggeessuuf deemu jiidha qaba, irreessa qaba. Irreessa kennu. Eebba gaafa wal eebbisu irreessa walii kenna. Gaafa nama walitti araarsu maal kenna? Irreessa walii kenna. Marga walii kenna, jiidha kenna. Kana jechuun tokkoon jiruu fi jireenya Oromoo keessatti adeemsi Oromoon keessa deemu keessatti ganamarraa kaasee hanga galgalaa taa'een inni raawwatu bara baraan irreessaaf jireenyi isaa gargar bahin beeku. Kanaaf eenyummaa Oromooti yookiin immoo Oromoo waan keessatti ilaalamu keessas tokkodha. Duudhaa fi safuu mataasaa danda'e qaba. Kan jennu kaasuu barbaadeen mee sanyiin kanaan wal qabate keessattuu maalummaa irreechaa fi as dhuftee isaa waa tokko haa kaasnuuti kan irraa eegalle. Caalaan akkuma amma tuttuqte Oromoon seerota gurguddoo 5 qaba. Seerota gurguddoo jiran keessaa tokko seerota uumaa fi uumama jedhan. Uumaan waaqa kan jedhamu jechuudha. Uumamni immoo ka waaqayyo uume sani jechuudha. Seerota uumaa fi uumamaa qaba. Sana keessatti seerota san keessatti seera uumaa fi uumamaa sana keessatti waa'een uumamaa wanti barraa'ee jira. Waa'een uumaa wanti barraa'ee jira. Sana keessaati jechuudha. Seerota 5 sana jiran keessaa egaa seeronni 5 immoo gadaa keessa kan isaan jiran waan ta'eef
seerri gosaa jira, seerri horii jira. Kanaaf egaa seeronni kunii sirna gadaa keessatti tumamanii san booda seeronni uumaaf uumamaa immoo irreecha kana faa laallatu, qabxiilee atama tuttuqxe kana laallatu jechuudha. Uumaa fi uumama keessatti immoo hawaasummaatu jira. Fakkeenyaaf amma waanuma amma caalaan kaastarratti waa dabaluuf amma fakkeenyaaf dur Oromoon yoo loon walirraa bitu isa afaan Oromoodhaan maal akka jedha finxira walii bitu abbaan gurgurate wal affeeru akkuma affeerraa haa jennu walii bitu. So kaffaltiin affeerraa sun gundoorra kaa'ama. Marga jiidhaa waliin gundoorra kaa'ameetu abbaa mana dhugaatii sanaatiif kan inni kennamu. Margii fi loon sun uumama. Waan sana sooratee jiraata. Margi jiidhaan immoo abdiitti fakkeeffama sirna irreechaa keessatti. Kanaaf gundoorra marga kaa'anii qarshii waan wal affeeran sanaa kaffalu. Kanaaf egaa jiidhi sun abdiidha jechuudha. Amman kaa irreechi kanuma keessatti kan inni ilaalamu. Kanaaf sirna gadaa keessaa ba'ee jireenya hawaasummaa isaatii waan inni guyyaa guyyaadhaan godhu, waan inni walitti daldalatu, waan inni waliin jiraatu hundisaa achi keessa jiru sana bakka bu'u jechuudha. Kanaaf egaa irreechi duudhaansaa waliin jireenya, duudhaansaa safuudha, duudhaansaa wal dhaga'uudha. Waliin jireenya yoo jennu immoo waa hedduudha kan inni of keessatti qabatu. Egaa waan kana lafa kaawwatee immoo Oromoon seera ittiin ilaallatus lafa kaa'ateeti. Kanaaf seera uumaa fi seera uumamaa kan jedhameef. Hariiroon uumaa fi uumama gidduu jiru maali kan jedhu sanas achi keessatti ilaallataa jechuudha. Egaa dhalataa Oromootti kana haaraa gootee himuun yoo barbaachisuus baate seerota jiran keessaa seerota tumaa sirna gadaa jiran keessaati sirni irreeffannaa kun isa tokko ka seera uumaa fi uumamaa sanaan ittiin ilaalamu. Oromoon uumaa kana naa laattee jedhee lafa waan waaqni laateef sana dhaqeeti uumaa isaa galateeffata. Waan waaqayyo laateefiin deebisee waaqayyo galateeffata. Kanaaf egaa duudhaansaa waan argataniin sii galata jechuudha. Kanaaf thanksgiving kan jedhamu. Kanaaf warri adiin kunis ofumaa uumaniiti. Nama naannoo Speen yoo deemte guyyaa sangootaa kan jedhamu jira. Guyyaa timaatimaan taphachuu kan jedhamu naannoo Jaappaan kana fa'aa hin jiraata. Amman bareedu kan jedhu yoo laalte kan Oromoo kanaan wal bira qabdee baay'ee miidhagina qabaatanii miti. Guyyaa sangootaa sana amma gaafa sangaa sanaan tuqamuunii akka eebbaattii jedhaniiti Ispeenonni keessumaa gara dhiha Ispeen warri jiran kan isaan amanan jira. Egaa laal ammuma kana miidhagee miti. Kanaaf Oromoon duudhaa inni ittiin durii kaasee sirna gadaa keessatti tumate waggoota 6,000 darbaniif keessatti of ilaalaa saba biraa sammataa ittis galateeffataa ture. Duudhaa waaqeffannaa, duudhaa ittiin waliin jiraachuuf, duudhaa safeeffannaa hangafaa fi kabaja laachuuti. Kanaaf duudhaan irreechaa waa hedduun jechuun danda'ama. Qabxiilee kana sadan yoo kaasnillee hin ga'a jedhee yaada. Keessumattuu egaa namni tokko yookiin immoo warroonni hubanne kun irreechi waan dheengadda yookiin immoo kaleessa eegalamees godhanii warri kaasan jiru. Irreechi garuu akkuma amma jennu wanti nuti dudduuba isaa kaasnuuf jiruuf jireenya Oromoo yookiin immoo Oromoon jiruuf jireenya isaa keessatti ta'een inni raawwatu hundumtu irreecha akka wal qabatu kan jennee fi durirraa kaasee galaga mormor gubbaa irratti kan Oromoon irreeffataa ture. Giddugaleessa kana kan jiru immoo hora Arsadee, hora Finfinnee bakka amma irreessi bifa aadaatti eegalame kana naannoo keessumattuu bishaan burqitu Finfinnee naannoo jedhamu sanaan wal qabate irreessa hora Dololoo Biddeenaa bakkee amma jedhamu kanatti irreeffatamee laga naannoo kana jirutti irreeffateen booda horiisa dirree laga Haar kanatti yaasetu bakka amma gubbaa naannoo galma aadaa Oromoo sana taa'ee irreeffannaa booddee horiisa gadi ilaalaa aanan dhugaa buna dhugaa kan inni irreessa booddee sana galateeffataa ture. Keessumattuu Oromoon giddugaleessa naannoo kana jiran gara sanatti imaluudhaan kan irreessa geggeessaa turan. Bishooftu akkasuma jennu immoo horawwan Arsadeetti horawwan hangafaati kan inni qabu Oromoon egaa. Keessumaa duudhaan as keessa jiru maali? As keessatti maaltu laallama yookiin immoo irreessa keessattis maal laaluu dandeenya kan jedhu as garamsuutti dabala. Hayyee akkuma isin jalqaba kaastan egaa Oromoon sirna gadaa tumatee ittiin buluu erga eegalee jalqabeeti kan inni irreecha irreeffachuu jalqabe. Egaa Oromoon aardaalee jira garaagaraa kan inni gaggeeffatu jira. Tokko Odaa jalatti akkasumas immoo Malkaadha. Egaa mee maaliif malkaa filate yookiin immoo sirni irreeffannaa kun maaliif gara naannaa bishaanii kana ta'e yoo jedhame qorattoonni garaagaraa egaa akka isaan ibsanitti
ibiddi jira addunyaa kanarratti wantoota namoota sodaachisan keessaa tokko ibidda. Kanaafuu ibidda kan dhaamsu immoo bishaanii, humni bishaanii hagam guddicha akka ta'e. Kanaaf waaqni humna guddicha bishaan kana uume ammoo galateeffatamuu qaba kan jedhuuf egaa Oromoon akkuma isin kaastan gara malkaa deemee kan inni irreecha irreeffatu. Egaa irreechi yeroo baay'ee waggaatti Oromoon si'a lama kan inni kabaju, tokko arfaasaa keessa irreecha tulluu fi irreecha malkaati. Egaa nuti amma kan fuuldura keenya iftaan kabajamu irreecha malkaati jechuudha. Egaa kanaafis waaqa ganna gurraacha nu baastee bakakkaa jalaa nu baastee galatoomii jechuudhaan egaa masqala yookiin immoo xombora ibsaa erga ibsatee booda bariituusaa gara horaa deemee kan inni irreeffatu. Egaa irreecha kana keessatti mee duudhaalee akkamiitu jira jennee yoo kaasne egaa sirna gadaa keessa moggaasni jira. Irreessa keessas egaa moggaasa keessa maal ilaaluu qabna? Hammattummaa ilaaluu qabna. Irreecha keessattis immoo hammattummaa ilaalla. Fakkeenyaaf hammattummaan irreecha irratti uummata Oromootiif yookiin saba Oromoof irreechi ayyaana guddaa haa ta'u malee biyyoota alaarraa dhufanii irreecha Itoophiyaa keessatti kabajamu kanneen kabajatan lammiileen biyyoota alaa hedduun jiru. Fakkeenyaaf Keeniyaarraa ni dhufu, biyyoota Afrikaa garaagaraarraa, akkasumas immoo biyyoota alaarraa gama turistitiinis kanneen dhufanii ayyaanicha kabajan jiru. Ayyaanni kun kan Itoophiyaa qofaa miti kan keenya jedhanii kanneen kabajan jiru. Naannoodhuma Itoophiyaa naannolee garaagaraa keessaas dhufanii kanneen kana dura kabajan, naannoon Sidaamaa kana dura dhufanii kabajanii turanii, akkasumas gara Hadiyyaatii dhufanii kabajaa turanii. Ammaan kana immoo baay'achaayyuu jira godinaalee fi akkasuma naannolee garaagaraarraa kan isaan dhufanii. Kanaafuu irreechi hammataa ta'uusaa keessaa duudhaa tokko jennee fudhachuu dandeenya. Lammaffaan araara. Namni wal dhabee jalqaba osoo hin araaramin, dhiifama osoo waliif hin godhin gara irreechaa deemee irreechan irreeffatu. Kanaafuu irreechi yeroo dhufu namni kana dura wal dhabee turerree jalqaba waaqayyoo isaa deemee galateeffachuuf yookiin uumaa asiin irreechaan isa gahe galateeffachuu fi kadhachuudhaan dura waliif dhiifama godhaa jechuudha. Kanaafuu duudhaa dhiifamaa, duudhaa araaraa as keessatti ilaaluu dandeenya. Kan biraan duudhaa jaalalaati. Egaa uummata Oromoos haa ta'u uummata Itoophiyaa mara kaabaa kibbaa kan walitti dhufu, naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraarraa kan walitti dhufu, bakka Oromoon itti wal argee ganna darbee kan walirraa fagaatee ture bakka amma dhufee jaalala isaa waliif ibsatu, obbolaa isaa hammatee wal dhungatu, bakka inni jaalala isaa ittiin argisiifatu waan ta'eef duudhaaleen isaan kun egaa irreecha keessatti kanneen caqasamanidha. Keessumattuu walumaa galatti egaa irreechi calaqqee sirna gadaa keessa isa tokko ta'ee keessattuu sirna gadaa gaafa jennu sirni gadaa sirna bulchiinsaa of keessaa qaba, sirna siyaasaa qaba, sirna hawaasummaa qaba, sirna diinagdee of keessaa qaba, sirna jiruu fi jireenya walumaa galatti falaasama isa guddaa keessattuu gurraachota Afrikaa jennee fudhachuu dandeenya. Addunyaa irratti falaasamni guddaan hammas ga'u yeroo tokko tokko saayinsii keessatti yoo ilaalte sanyii qorannoowwan xixiqqoo yookiin immoo yaadrimeewwan xixiqqoo tiyoorii jedhamanii babbahantu akka ka'umsa qorannoo tokkootti yookiin wantoota tokkootti ilaalama. Haa ta'u malee garuu sirni gadaa falaasama isa guddaa addunyaa kanaafis furmaata guddaa ta'eetu natti mul'ata. Kana keessatti wantoota gurguddaadha kan isaan jiran. Keessumattuu egaa dimokiraasii mataasaa yoo fudhanne maddi isaa kana keessa jalqabarraa kaasee akkaataa hawaasummaa yoo fudhanne akkaataa daa'imman itti qabaman akkaataa jalqaba kaastee uumaan mirga akkamii qaba, uumamni mirga akkamii qaba, akkamitti uumaa fi uumama sana waliin jiraachisuun danda'ama kan jedhu dhimmoota garaagaraati kan of keessaa qabu. Egaa san keessaa dameen tokko damee galateeffannaa feestivaala irreechaati, sirna irreechaati. Egaa akkuma maskaramis kaastee irreechi Oromoo biratti egaa bakka guddaa qaba jennee kaasaa jirra. Oromoo biratti darbee immoo duudhaa isaa keessaa tokkooyyuu kan addunyaa irratti akka inni bal'atu yookiin immoo saboota biroo biratti akka inni bal'atu kan isa godhu keessaa tokko duudhaa isaati. Hammattummaadha, bal'aadha, irrees daangaan qabu yookiin kan namoota muraasni qofti kiyya jedhanii kabajanii miti. Yoo ilaallu irreessi amantaan qoodu, irreessi saban qoodu,
irreessi daangaadhaan hin daangeffamu. Amma yeroo darbe keessa ilaalan ture. Keeniyaa keessatti bakka garaagaraatti kabajamaati kan inni jiru. Biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti ni kabajama. Darbees immoo gara lammiilee Itoophiyaa kan biyyoota alaa fagoo keessa jiraatanis baay'een isaanii kana kabajaa jiru. Darbee egaa sirni kun guddatee Afrikaa keessatti feestivaala Afrikaa isa guddaa ta'uu danda'a. Kanarratti immoo bal'inaan hojjechuutu barbaachisa. Gara boodaatti itti dhufna. Egaa keessattuu akkuma Maskaram jette Oromoon sirnoota irreessaa gurguddaa lama kan inni geggeessu. Irreessa malkaa fi irreessa tulluuti. Sirna kana gaafa geggeessu irreessa malkaa gaafa bu'u ganni akkuma beeknu dukkanaadha. Ganni bakakkaa qaba. Ganni galaana guddaa qaba. Ganni nama addaan kutaa, lagatu guutaa, wantoota garaagaraa qaba. Akkuma roobee midhaan lafti misoomee akka magarsu taasisu balaawwan san keessa immoo qaba. Egaa midhaan facaastee midhaan gaafa margu daraaraa nu soorii jedheetu kadhata Oromoon. Egaa birraa nu baaste, booqaa birraa nu agarsiiste, ija abaaboo nu agarsiiste, abaaboon kun immoo firii haa horatu. Firii inni horate san immoo haa soorannu, akka soorannu nu gahi kan jedhu gara malkaatti bu'eetu daraaraa sanaa fi marga qara yookiin immoo saardoo marga irreessaaf ta'u qabateetu kan inni gara horaatti imalu. Gaafa gara horaatti imalu egaa bishaan maali jennee immoo falaasama sanaan wal qabsiiseen waa tokko tokko ifa gochuun barbaachisaadha jenneetu keessumattuu dhimmoonni naannoo kana jiran xiqqoo akkaataan itti hubatamu rakkoo qaba waan ta'eef egaa bishaan hiyyeessaafis dureessaafis nama kamiif wal qixa. Yoo dheebotte bishaan dhugda hin qabbanoofne. Naannoo addunyaa irratti magaalonni gurguddoon hawwata turizimii ta'an baay'een isaanii bakkeewwan biichii jedhaman yookiin immoo odoloota bishaan itti ciisuudha. Aara galfiidhaaf baay'ee barbaachisu. Sammuu namaatu naannoo sanitti qabbanaa. Bishaan aara galfiidhaaf sammuu namaatiif gaariidha. Bishaan immoo humna guddaa qaba akkuma Maskaram jette. Ibidda isa laboobu isa waa gubu sana dhaamsa. Deebi'ee immoo bishaan si qulqulleessa. Bakka kamittuyyuu bishaan qulqullinaaf gargaara. Kanaaf falaasamoota gurguddoo achi keessa jirantu jira. Falaasamoota jajjaboo achi keessantu jira. Oromoon malkaatti bahee irreessa kana uumte waaqa bishaan hundaaf qixa waa qulqulleessu humna qabu kana uumte galanni si haa ga'u bara dhufuufis nu gahi jedheetu bakka sanatti wal gaheetu kan inni sirna kana geggeessu. Egaa keessumattuu duudhaa san keessa immoo akkuma Maskaramis kaasaa turte hammattummaatu jira. Hin hammata akkuma jennu safuun naannoo san jiru. Waan sin ajaa'ibsiisu bara 2019 bara 1997 irraa kaasee irreessaan bara baraan nan deema. Lakkoofsi namoota yeroo san ture yaadachuu dandeessu. Namoota kuma ta'an lakkaa'aman. Amma gara miliyoona 7 miliyoona 6 sanitti kan siqu namoonni hirmaataa jiran. Wanni bakka sanatti badu hin jiru. Safuudha. Safuu san keessaa tokko kabaja. Iftooma. Qabeenyi bakka sanatti badu hin jiru. Namni bakka sanatti miidhamu hin jiru. Safuu san keessatti duraa duuba isaa qaba, akkaataa itti irreeffatan qaba. Kanaaf duudhaa san keessa tokko wal kabaja. Araara. Inni guddaan immoo araara. Namni jalqaba ofitti araarameetu gara irreessaa deema. Sammuu isaatti araarameetu gara irreessaa deema. Namni waa qulqullooftaniin dhufne waaqanis walitti araaramuu hin dandeessa waan ta'eef gara malkaatti hin baay'inaan obbootiin gadaa. Jalqaba dura akkuma Maskaram kaaste masqalli egaa ifeen booddee araaratu geggeeffama. Araara labsa Oromoon. San booddee araaran gara malkaatti gamtaadhaan deema. Tokkummaadha. Faajii tokkummaatii jaalala kan keessatti. Kan biraa duudhaalee hedduutu achi keessatti raawwatama. Kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf sirni armaan dura naannoo Hora Arsadeetti gaa'ila bal'aatu geggeeffama guyyaa sanatti. Maqaa moggaasatu geggeeffama naannoo sanarratti. Abbootiin gadaa bahanii, abbootiin gadaa godinaalee Oromiyaa irra jiran bahanii maqaa ijoollee dhiiraa, ijoollee dubartootaa moggaasa maqaalee achitti kennisiisu. Egaa moggaasa maqaatiin wal qabatee safuu gurguddaatu duuba jira, filosoofii gurguddaatu duuba jira Oromoo duuba. San yeroo qabaannee kaasuu hin dandeenyu. Kanatu irreessa keessa jira jennee kaasuu dandeenya. Egaa keessattuu mee gama faayidummaa isaa yookiin immoo faayidaa biyyaalessaa fi akkasumas immoo biyyaaf akkamitti ooluu danda'a? Maalitti jijjiiruu dandeenya kan jedhu haasofnu. Isa dhala ijoo guddaan waan wantoota akkasii akkamittiin bu'aa biyyaalessaa taasifanna yookaan faayidaa biyyaalessaa taasifanna. Itoophiyaa yoo jedhamu akkaataa kamiin irreechaan yaadachiisuu dandeenya. Itoophiyaa yoo jedhamu feestivaalota akka kanaatiin akkaataa kamiin yaadachiisuu dandeenya kan jedhu sanarratti hojjechuu waan gaafatu natti fakkaata. Egaa bu'aan isaa maayini jalqaba irreechi bu'aan isaa maayini tokko namni wal baruun
amma dur Oromoof Oromiyaa keessa Oromoon Oromiyaa keessa jiru qofti yeroo walitti yaa'ee kabajataa ture yoo xiqqaate Oromoo kallattii hundumaa jiru bakka tokkotti walitti funaaneeti afaan tokko dubbattaa aadaa tokko kanatti kabajuu wal darban qabu jechuudha haasaan kee salphumatti walii galta. Kun waan tokko nama kallattii garaagaraarra jiru wal barsiisa. So walooma keenya jabeessuu keessatti walooma biyyaa jabeessuu keessatti qoosa fakkaata. Mee nuyi uumaama keenyatti kabaja ayyaana irreechaaf baanee namoota akkamiin wal barree deebine namoota sana waliin hariiroon umti isuma amma ka bultoo kan jette namni achitti wal baree inni waan tokko. Kanaaf nama wal barsiisuu keessatti bu'aan samaayini yoo sana laallee waan baay'ee irratti dudubbatan hedduutu jira. Bu'aan akka nama dhuunfaattu Oromoof Oromiyaaf kan inni qabu. Yoo ka biyyaalessaa taasistu ammoo namni sochii kanaaf daandii irra deemu tokkoon namaa waa hedduu fayyadamaati kan inni deemu. Kara tokkoon bu'aa dinagdeeti jechuudha. Itti ba'a ayyaana irreechaatti uffanni aadaa lakkoofsaan hedduu ta'an gabaaf dhiyaatu. Namoonni indaastirii kana keessa jiran hagam fayyadamaa ta'u. Itoophiyaan immoo yaadannoo waggoota lamaan asiitiin Itoophiyaan oomishtu kan jedhuun inisheetiivii jajjabaan biyya kanatti jalqabaman jiru. Mee sanuma keessatti ammachiifamee otoo isa waggoota sana dura turan utuu ilaalin egeree dinagdee keenyaatiif maal bu'uu danda'a kan jedhu. Inni kan biraan yeroo akkas feestivaalonni akka kanaa baay'ataa deeman aadaan uffata aadaatti fayyadamuu namaa dabalaati kan inni dhufamu. Fakkeenyaaf ayyaana waggaa eeganii uffata aadaa uffachuun ni hafaa jechuudha. Sanbattan lamaan namni uffata aadaa isaa uffatee gadi bahee bashaddanee deebi'ee galuun aadaa ta'aa dhufaa jechuudha. Adeemsa sana keessatti immoo dhaloota waa tokko barsiisaa jirta. Uffanni aadaa akka kanaa jira yookaan immoo diizaayinii akka kanaatiin kan hojjetaman kan jedhu beeksisaadha kanatti deemtu. Kanaaf bu'aan gama dinagdeetiin yookaan aadaa beeksisuun inni qabullee waan bakka bu'aa hin qabne. Itoophiyaa beeksisuudhaanoo fakkeenyaaf galmee UNESCO irraa wantoota nuti qabnu bakkeewwan aadaa nuti qabnu meeshaaleen aadaa nuti galmee UNESCO irraa qabnu Itoophiyaa hagam maqaa waamsaa jiru. Wantoonni akka kanaa yeroo dabalamaa deeman immoo bu'aa isaan buusaa deeman hagamii kan jedhu kan ilaaltu yoo ta'e Itoophiyaa wantoota maqaa waamsisuu danda'an keessumaa sadarkaa idil addunyaatti akkan silasinii kaasee biyyoonni hedduun waama muraasa feestivaaluma muraasa qopheessanii kan ittiin maqaa waamsisan biyyoota akka Meeksikoo fa'aa kaasuu dandeenya. Kanaaf biyya beeksisuu keessatti gahee guddaadha kan inni qabu. Biyya akkas aadaa akkasii kabaju akkaataa kanaan kabajamu ni jira kan jedhu yoo xiqqaate namni fagoodhaatii dhufee akkuma amma jalqabame kan irratti hirmaachuun sun immoo galii biyyaa ta'uu fi aadaaf duudhaa safuu hawaasa tokko beeksisuu keessatti illee bu'aa inni qabu bu'aa olaanaadha jedhee yaada. Maskaram keessattuu bu'aa isaatiin wal qabatee egaa namoonni hedduun osoo irreechi ja'aan ta'eefaa kanneen jedhan jiru. Kana jechuun faayidaa isaa warra beekan jechuudha. Egaa yoo xiqqaate fakkeenya magaaluma Finfinnee yoo fudhanne irreechi kabajamuu jalqabe asitti galiin waggaan namoonni carraa kanatti fayyadaman argatan isa guddaadha. Akkuma sanyiin kaasee uffataan wal qabatee egaa namoonni yoo xiqqaate magaalaa Finfinnee kan dhufu miliyoona 5 yoo ta'e miliyoona 6 yoo ta'e warri Arsadees akkasumatti diinagdee kanarratti warreen bobba'an hedduu fayyadamoodha kan isaan ta'an. Darbees immoo Itoophiyaa ijaaruu keessatti Itoophiyaa gamtoomsuu yookiin immoo tokkoomsuu keessatti qooda guddaadha kan inni qabu. Mee gama diinagdee fi hawaasummaa ijaaruu keessatti gahee akkamii qaba irreessi waggaan kabajamu kun yoo xiqqaate biizinasii yookiin immoo daldala xiqqoo warreen geggeessan irraa kaasee ijoolleen daandii irratti bishaan gurguran irraa kaasee hanga hoteelota gurguddaatti kan inni diinagdeen as keessa socho'u waan ta'eef qooda guddaa akkamii qaba gama diinagdeetiinis gama hawaasummaatiinis siyaasa ijaaruu keessatti. Hayyeemee gama diinagdeetiin yoo kaasne atis akkuma amma jettee bunaa fi shaayii daandii irratti gurguramu irraa mee haa kaasnu. Namoonni karra shananiinuu gara magaalaa Finfinnee seenan yoo xiqqaate daandii irratti karroota shananiinuu erga simannaan kutaalee magaalaa shanan kanarraa yookiin immoo karroota isaan seenan irraa taasifamee fiti gara hora Finfinneetti ergaa siqanii booda daandii irratti bunni bishaan shaayiin kunneen kan gurguraman jiru. Kanaafuu bu'aan namoonni shaayii fi buna kana gurguran namoonni keessummoonni dhufanii isaan irraa dhugan egaa yoo xiqqaate ta'u bunni siniin tokko birrii 10 ta'e nama tokkorraa osoo namni 100 guyyaatti dhugee egaa 10 guyyaa tokkotti namni 110 yoo baay'isne namni tokko galii birrii hagamii akka argatu beekna. Kanaafuu kanneen kophee qulqulleessan yookiin immoo warri liistiroo jiru. Kanaafuu namni gara irreechaa deemu sun
kophee yommuu qulqulleeffatu namni kophee qulqulleessu yookiin qulqulleessitu sun gatii hagamii namarraa akka argatu waanuma xiqqoodhaan illee egaa kaasuu dandeenya. Kan biraa akkuma isin jalqaba jettan hoteelota gurguddoodha. Egaa hoteelonni magaalaa Finfinnee kana durarree akkuma nuti oduu keenyaan hojjenne qophii garaagaraa taasisaa turaniiru. Kanaafuu biyya alaatis biyya keessaayis yommuu dhufanii egaa bakki isaan itti boqatan sireen jiraachuu danda'a. Kanaafuu kanarraa galiin isaan argatan egaa hagam akka ta'e immoo asirraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraa yeroo hedduu qorattoonni diinagdee kan jedhaman feestivaalonni akka kanaa biyyattii keessatti guddachuu qabu. Baazaariin garaagaraa qophaa'uu qaba. Amma fakkeenyaaf baazaariin irreechaa agarsiifni irreechaa yeroo dhufu godinaalee garaagaraarraa wayyaa yookiin immoo huccuu aadaa godinichaa faaya aadaa kanneen godinichaa dhiyaachuu danda'a. Baazaar irratti immoo oomishaaleen garaagaraa sun dhiyaachuu danda'u. Kanaafuu muuxannoon biyyoota alaarraa jiru fakkeenyaaf feestivaalota ayyaanota yookiin immoo ayyaanota dirree akkanaarraa namni tokko yoo xiqqaate galii si'a tokko argatuun ji'a jaha galii tokko malee of danda'uu danda'a jedha. Kanaafuu irreechaas gara kanatti osoo finnee ummata keenya hagam fayyaduun akka danda'amu as keessatti egaa mul'istuu tokko jedheeti. Kan biraa egaa gama turistoota harkisuutiin illee fudhachuu dandeenya. Gama diinagdeetiin yommuu dhufan hoteelonni jiru. Hoteelota qofa miti. Erga dhufan immoo wantoota Itoophiyaan qabdu maalidha jedhanii qorachuudhaan fuudhanii gara biyya isaanii kanneen isaan fudhatanii deeman meeshaalee aadaa yookiin faayaalee aadaa garaagaruu danda'a. Wayyaadhuma yookiin immoo aadaa huccuudhuma ayyaana irreechaaf qophaa'e kana bitachuu danda'u. Kanaafuu hawaasni yookiin immoo uummanni hojiilee akkanaa irratti bobba'ee bu'aa gama hedduutiin argachuu danda'u jedheetiin yaada. Kanan biraa gama hawaasummaatiin yoon kaasnee tokko aadaa yookiin duudhaan Itoophiyaan ittiin beekamtu keessattuu wal kabajuu, wal tumsuu kana faanuu kaasuu danda'a. Magaalaa Finfinnee amma kana dura yeroo dhufan konkolaachistoonni taaksii irra jiran fi akkasumas immoo tajaajila bilisaafaa kennuu bakka itti argisiisu fakkeenyaaf gamtaadhaan dhufuu danda'u namni yookiin immoo kobuma isaa baay'eedhaanis dhufuu danda'aati. Kallattii garaagaraa itti argisiisu akka isaan fayyadaman taasisu akkuma jalqaba jedhe immoo tajaajila taaksii bilisaa kennuu wal kabajuu ayyaanni kun kan kiyya jedhee fudhatee namni sun keessummoota kana haala itti keessummaa simannu kabaja waliif qabnu jaalala waliif qabnu kanarree dirreetti yeroo akkasitti bahamu kan mul'isu ta'a jedheetiin kan hin fudhadhu. Egaa sanaan ala immoo akka waliigalaatti akka biyyaalessaatti egaa yoo jennee ayyaana kanarratti akkuma jalqaba kaasne godinaalee garaagaraarraa naannolee garaagaraarraa dhufanii irreecha irreeffatuu galata galchuu jechuudha uumaa isaaniitiif. Kanaafuu kun tokkummaa biyyattii ibsuudhaan waliin jireenyaa fi hawaasni hariiroo waliin qabu cimsuu keessatti walitti dhufeenya isaa dagaagsuu keessatti egaa bakka guddaa fi gara fuula duraatti illee biyya tana ceesisuu fi ijaaruu keessatti shoora guddaa kan qabudha. Keessumaayyuu maqaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti feestivaalonni addabaabayii akkasii kun qooda guddaadha kan isaan qaban. Keessumaayyuu jaalalaa fi tokkummaan hariiroon waliin jireenyaa obbolummaan hawaasaa dirree addabaabayiitti bahanii gaafa akkasitti miidhaganii kabajan keessumattuu Itoophiyaan waan fakkaattu addunyaatti argisiisu yoo xiqqaate miidiyaaleen addunyaarra jiran feestivaala kana gabaasuudhaaf waggaan bal'inaan gara Itoophiyaatti kan isaan dhufanii exact lakkoofsa hagammaas qabaachuu baannu keessumattuu waggaan dabalaa akka jiru tirendiin jiru ni agarsiisa. Kun ammoo maqaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti Itoophiyaan maal akka fakkaattu duudhaa fi safuu akkamii akka qabdu beeksisuu keessatti qooda guddaadha kan inni qabu. Keessayyuu egaa sirna kanarratti uffatoota aadaa godinaalee garaagaraa kaasnee yoo ilaalle kan sabaaf sablammoota achirratti dhiyaatan kaasnee yoo ilaalle kunneen mataan isaanii faaya Itoophiyaan maal akka fakkaattu miidhaginni Itoophiyaa maal akka fakkaattu kan ittiin agarsiisudha. Waliin jireenyi Itoophiyaa keessa jiran hawaasa sabaaf sablammoonni jiran akkamitti akka jaalala walii qaban safuu walii qaban kabaja walii qaban dirreetti agarsiifamuudha waan ta'eef kanarratti ammas gara fuulduraatti cimanii hojjechuun hedduu barbaachisaadha kan jedhuu fi keessayyuu gama siyaasatiin egaa maqaa biyyaa ijaaruu keessatti qooda guddaadha kan inni qabu. Bu'uura hawaasaa jabaadha kan inni ijaaru. Hawaasni walitti dhufeetu gamtaadhaan guyyaa sana waliin jiraataa wal baruudhaaf qooda guddaadha kan inni qabu. Aadaan
hawaasni tokko qabu kan biraa maal fakkaata yookiin immoo yeroo tokko halaala dhaabbattee wanti ati dhageettiidhaan haasoftuu fi wanni qaaman dhaqxee agartee irratti hirmaattee waan sana bartu immoo garaagarummaa guddaadha kan inni qabu. Kanaaf egaa aadaa walii kabajuu keessatti, wal kabajuu keessatti, wal baruu keessatti irreechi bakka guddaadha kan inni qabu jechuu barbaanna. Sanyii gara biraatiin keessaayyuu egaa duudhaaf safuu mataasaa qaba. Sirna mataasaa qaba. Irreechi gaafa gaggeeffamu keessumattuu amma bakka tokkotti abbootiin gadaas akka komiitti kan isaan kaasan jira. Ganama bariirra kaasee gadaawwan shananuu galma mataa isaanii qabu. Bakka galma isaaniitii ka'aniitii gara dirree irreessaa yookiin immoo gara horaatti kan isaan imalan. Gaafa kana imalan duraa duuba deemsa mataa isaanii qabu. Haadholiin siinqee, dubartoonni qarree akkasumas ammoo abbootiin gadaa safuu isaanii eeganii sana booddee immoo gara duuba irratti immoo qeerroowwan foollee nagaa kabachiisan sirna kanarratti kan isaan hirmaatan. Egaa jalqaba irratti safuu sirna irreessaa keessatti malkaa kan bu'ee saaqu abbootii gadaa warra abbootii malkaati. Isaan dura namni kamiyyuu bu'ee malkaa saaqee hin irreeffatu. Isaan dura garuu malkaan ni haxaarrama yookiin immoo malkaan ni eebbifama. Malkaan jala bultii ayyaanichaatti eebbifama. Malkaan egaa eebbifamee booda immoo barii gaafa irreessaa egaa abbootiin gadaa akkaatuma tartiibaa duudhaaf safuu kana eeggateen gara dirree irreessaatti bu'aniiti kan isaan sirna kana gaggeessan. Amma garuu darbee bakka garaagaraatti egaa osoo abbootiin gadaaf abbootiin malkaa haadholiin siinqee duraa duubaan gara dirree horaatti bu'anii hin irreeffatin safuu sana karaa cabseen dursanii irreeffachuu wantoonni akkasii kun darbee ni mul'ata. Kun immoo aadicha yookiin sirnicha feestivaalicha maqaa balleessuu keessatti yookiin immoo safuusaa eegee kan hin deemne gochuu keessatti qooda guddaadha kan inni qabu. Namoota muraasa biratti ta'uu danda'a. Garuu bal'inaan yoo ilaallu immoo sirni isaa kun kabajameeti kan inni jiru. Kana eegsisuu keessattis egaa dargaggoonni qooda guddaadha kan isaan qabanii safuusaa eegee beeksisuu keessatti UNESCO irratti galmaa'uudhaaf kan inni imalamaa jiru qorannoo garaagaraa karaa ministeera aadaa akkasumas immoo karaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiinis sochii bal'aadha kan inni taasifamaa jiru. Sadarkaa addunyaatti akka inni galmaa'u gochuu gaafa galmaa'e immoo saba kanatu ittiin beekama. Safuusaa addunyaaf gumaachita. Biyyi kanatu ittiin beekama. Kana eegsisuu keessatti illee qooda guddaadha kan barbaachisu. Maaltu eegama eenyu maal gochuu qaba sanyiin kanarratti? Beeksisuu kan jedhu san hojii guddaan amma kanaafus achi bara. Amma namoonni dhimma kanarratti barreessan walumaan beekna. Eenyu irra caalmaatti dhimma kanarratti qoratee ol kaa'ee jira. Eenyutu waan barreeffamaa of harkaa qabaa kan jedhu yoo laallee namoonni maqaa waamnu jira. Garuu yeroo tokko waan of harkaa qabdu sadarkaa idila addunyaatti akkasii beekamuuf afaan maaliitiin barreessite yookaan afaan ati fayyadamtee barreessite eenyu kan jedhu san. Jalqaba irratti afaan abbaa qabeenyaa yookaan abbaa dhimmaa ta'een barreessite jalqaba irratti Oromoof Oromiyaaf barraa'a. Bifa sanaan barreeffamoonni gahaan jiru. Ittaansee abbaa qabeenyaatiin afaan akka biyya sana keessatti immoo afaan hojii isaa jennu namni biraas akka baruuf afaan waloo ta'een akka barraa'u fakkeenyaaf kontekstii biyya kanaatiin dhimma kanarratti afaan Amaariffaatiin namoonni afaan Oromoon of harkaa qaban nami biraas akka baruuf hagam barreessanii of harkaa qabu kan jedhu sun waan ilaalamuu qabu natti fakkaata. Keessumaatii hayyoota keenya biratti hayyoota dhimma kana qoratanii of harkaa qaban biratti fakkeenyaaf namoonni akka I think Dooktara kabajaa argatan natti fakkaata Asmaroom Laggasa isuma jalqaba afaan Ingiliffaarraati kan isaan waa'ee sirna gadaa barreessuu jalqaban. So namni waan ani gaafa har'arra taa'ee yaadu yeroo sana wanti galeef jira jedhee ni yaada. Dooktar Lookofaa kaasuu dandeenya. Dooktar Lookofaa kaasuu dandeenya biyya keessaati. Kanaaf irra caalaa warroota sirna kana keessa guddatanii sirna kana keessatti dagaagan caala namoota alaa dhufanii hubataniin baay'een isaa kan inni barreeffamaa jiru jennee kaasuu dandeenya. Namoonni hin barreessine yookiin immoo irratti hin hojjenne jechuu hin dandeenyu kan akka obbo Alamaayyoo fa'aa fudhachuu dandeenya. Umrii isaanii guutuu qorannoo fi seenaa sirna kana irratti kan isaan geggeessan. Haa ta'u malee garuu akkuma amma kaaste hayyoonni keenya joornaalii meeqa ji'an maxxansan aadaa saba kanaa duudhaa saba kanaa kan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Egaa joornaalonni maxxanan sunis afaan namni hin beekne namni waa'ee kana yeroo tokko biyya kanatti maaliif amma nuyi miidiyaa keessa waan oolluuf hin beekna. Amma namni baay'een baruu hin barbaada. Keessumaa ogeeyyiin miidiyaa hedduun baruu ni barbaadu. Garuu kan dhibaa'ummaa qabanis hin jiran jechuu komiitii dhugaasaa dubbachuun gaariidha waan ta'eef. Garuu immoo baay'een isaanii afaan Oromootiin jiru.
kee waan ta'e namnis akkasii baruuf immoo afaan namni sun beekuunis immoo barreessiteetti kennuun barbaachisaa natti fakkaata ani gaafa yaadu. Kanaaf amma afaan nu ittiin barreessines as biratti of gaafachuun nurra jira. Addunyaan akkasii bartuuf addunyaan afaan maaliin walii galti? Jaallannis jibbines afaan Ingiliffaa walakkaan addunyaa kanaa oliin dubbata afaan warroon akka Mandariin jedhaman Faransaay dhawaataan itti dhufuu dandeenya sanatti. Kanaaf egaa wantoonni akkasii keessuma aadaan akka kanaa immoo himamsa qofaadhaan sii turuu hin danda'an. Afaaniin namatti himtee waan lama sadii sii turuu danda'a. Wantoonni akka kana qabiyyee bal'aa qaban falaasama bal'aa mee amma tumaan sirna gadaa Oromoo nuyi jennu kunumtuu ituu ganamaa kaatee amma galgalaatti irratti dubbattee fixuu dhiisuu dandeessa. Ofiif baruu dandeessa. Akka xaati beekteen ani baruuf immoo barreessitee ol kaa'uu danda'u sirra jira. Afaan ati ittiin barreessitu sunis immoo afaanota garaagaraan qabiyyeen aadaa duudhaa seenaa Oromoo kun barraa'uu danda'u isaan irra jira hayyoota keenya biraa jedhee yaada. Inni kan biraan erga maateriyaaliidhaan barraa'e immoo duudhaasaa sana irratti ciccinee hojjechuu danda'utu nurra jira. Maaliif akkuma waliin beeknu wantoonni sona Oromoof Oromummaa ta'an kun gara garaatti harkifamaati kan isaan jiran. Kanaaf naamusa qabaachuu danda'utu isaan irra jira. Waan fireem ta'an ta'uu danda'u isaan irra. Waan hundi keenya irratti walii galee ta'uu danda'utu irra jira. Sunis ammas naannee qorachuu, barreessuu, ol kaa'uu keessumaa hayyoonni keenya haga lafa kanarra jiranitti oolmaa akkasii kanneen barreessanii baay'inaan ol kaa'an jiru. Oolmaa dabalataa daddabalaniiti Oromoof ooluu danda'u isaan irra jira jedhee ani kan yaadu. Maaliif gargartummaan dhalootaa uumamee dhaloonni tokko yookaan dhaloonni yeroo ta'e tokko ture dhaloota qaaccessee eenyummaa isaa beeku. Dhaloonni ta'e tokko immoo waama xiqqoo tokko dubbatee kan eenyummaan isaa harkaa dhumu akka hin taanee fi waa barraa'anii ol taa'uu danda'u isaan irra jira. Miidiyaa fayyadamuu danda'utu nurra jira. Beeksisuu keessatti immoo miidiyaan humna guddaadha kan inni qabu. Waan irreechaa kun yeroo irreechi ga'u qofaa miidiyaaf ol ba'uun irra hin jiru. Jireenya keenya guyyaa keessa galchineeti hojjechuu danda'u irra jira. Miidiyaan immoo irratti hojjechuu danda'u hayyoonni keenya asii yoo qoratan miidiyaan karaa tokkoon irratti hojjetamee waan barraa'ee ol taa'u yoo ta'u immoo dubbisuun ganga'ee dhalootaati jedhee yaada. Maskaram keessumattuu kanarratti mee mariin keenyas kanumaan goolabna keessayyuu eenyu maaltu irraa eegama keessumattuu duudhaa safuu sirna isaa eegee irreessi akka itti fufu akkasumas immoo sadarkaa addunyaattis immoo beeksisnee imala sadarkaa addunyaatti galmeessuudhaaf deemamu milkeessuu keessatti akkamiin deemamuu qabaa eenyu maal hojjechuu qaba kan jedhamu. Ayyee akkuma amma sanyiin kaasee miidiyaa irraan jalqabaati. Miidiyaa waan kaastee fi jalqaba miidiyaan immoo hawaasatti himuu jalqaba duudhaan isaa sun maalidha safuun inni keessaa qabu maalidha jedhee dura ofii isaati sirriitti hubateet kan biraa beeksisuu qaba kan biraa hubachiisuu qaba jedheetiin yaada. Amma fakkeenyaaf irreecha irratti wantoonni hedduun kanneen ka'an jiru. Kanaafuu san keessaa duudhaan irreechaa maali? Maal of keessatti qabatee jira? Namoonni dhimma irreechaa hin beekne yookiin waa'ee irreechaa hin beekne akkaataa kamiinan irreecha isaan hubachiisuu danda'a kan jedhu san miidiyaan jalqaba ofiisaatii sirriitti hubatee kan biraarree hubachiisuu qabaa beeksisuu qabaa jedheetiin kan hin fudhadhu. Lammaffaa duudhaan irreechaa wal kabajuudha jettee kaastee turte duratti caalaan. Kanaafuu dhaloonni ammaa qarree fi qeerroon yookiin immoo dargaggoon amma jiru hangafoota isaanii maanguddoota dhagahuu qabu. Haadholiin golaa siinqee qabataniiti gara horaatti irreeffachuu kan deemanii sanaan ala immoo abbootiin gadaas abbootiin malkaa ittaansanii kan isaan deemanii fi dargaggoonnis immoo faarfachaa galata galchaa gara horaatti kan deeman. Kanaafuu duudhaan sun eegamuu qaba. Tartiibni isaa eegamuu qaba. Jalqaba haadholiin siinqee abbootiin gadaa abbootiin malkaa haala kamiin kan isaan deemanii hundumtuu gahee mataasaa qaba waan ta'eef kanatti duratti kaasteef jedheetanii dargaggeessi ammaa abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee keessattuu haadholiin siinqee maree hojjechaati fuuldura bu'aati kan isaan deemanii dargaggeessi immoo sirba irreechaatiin wal qabatee sirboota aadaa garaagaraatiin wal qabatee kan isaan dhiichisaatii garas deeman waan ta'eef tokko duudhaan sun eegamuu qaba. Yoo duudhaan sun eegame dheegaa sirna gadaa keessaa calaqqee tokko irreechi sirni gadaa UNESCO irratti galmaa'eeti kan inni jiru. Irreecha immoo of danda'ee kophaatti qabeenya Itoophiyaa fi Oromoo qofa osoo hin taane qabeenya addunyaa ta'ee akka galmaa'uuf egaa sochiileen garaagaraa taasifamaatii jiru. Kanaaf tokko anumarraa jalqabee ani maal gochuun qaba?
Kanaafuu gorsa abbootiin gadaa nuun jedhan maanguddoonni hangafoonni keenya nuun jedhan dhageenyee sirna sanarratti hirmaachuu qabnaa kan jedhudha. Kanan biraa akkuma jalqaba ka'ee egaa mootummaan qabeenya yookiin immoo qabeenya dilbii Itoophiyaan hedduu qabdu beeksisuu keessatti sochiileen garaagaraa taasifamaatii jiru. Dhiheenyatti illee egaa paarkii gaarreen Baalee fi teessuma lafaa Geediyoo egaa yuuneeskootti galmeessisnee jirra. Kanaafuu kanneen kana yoo eeguu baanne qabeenyota nuti qabnu kana yoo eeguu baanne yuuneeskoon duubatti irree deebi'ee qorachuullee danda'a wantoota kanaa jechuudha. Kanaafuu sirni gadaa akkuma galmaa'e sirna irreecha kanas immoo galmeessisuuf egaa mootummaan kunuunsuu qaba. Duudhaalee san dhalootaa dhalootatti akka darban taasisuu qaba. Gama isarraa eegamuun eegumsa taasisuufii qaba kan jedhu. Keessumattuu egaa irreechi abbummaadhaan kan Oromoon waloon baheetti kabajannee jirra. Amantaadhaan waliin daangessu. Keessumattuu waan waloon qabnu yookiin waloo Oromummaa kan ittiin tokkummaa waliin kan jedhu sana waliin qaban keessa mallattoo tokkodha. Mallattoo kanammoo abbummaa eeguu hedduu barbaachisaadha. Mallattoon kun dhimma hin taaneef akka oolu irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Keessumattuu dirree kanatti fayyadamanii iddoo Oromoon bakka garaagaraatti itti wal gahu. Namni hundi siyaasa wal fakkaatan hodhu. Siyaasa garaagaraa namoonni qaban jiru. Garaagarteen siyaasaa akkuma jirutti ta'e garuu dirreen sun ammoo dirreen guyyaa tokkoo sun dirree Oromoon itti wal argee wal arguu keenyaafis waaqa galateeffatee isa egereefis immoo waaqatti abdii kennatee bakka gargar ba'uudha. Dirree jaalalaati, dirree tokkummaati, dirree gamtaati. Dirree sana kunuunsuun guyyaa sana kunuunsuun hedduu barbaachisaadha. Kanaaf tokko achumarraati kan inni eegalu. Akkuma isin kaastan hayyoonni keenya afaan namni ittiin hubachuu danda'u. Namoonni baay'een akkuma sanyiin kaase maalummaa isaa wallaalurraa kan ka'e maqaa balleessuu danda'u. Kan beekaa balleessuus jiru. Haa ta'u malee garuu caalatti maalummaa isaa beeksisuun afaan isaan beekaniin barreessuu qorannoowwan garaagaraa yeroo maxxansuu idileessuu barnoota keessattis keessumattuu dhaloonni dhufu immoo kana qabatee akka tuusu akkuma sirna gadaa barnoota keessa galee jira bifa sanaan daa'imman guddisaa yoo ittiin barachaa deeman duudhaaf safuun kun baratamaa deema rakkoon hubannoodhaan wal qabatu hin furama. Egaa naannoo kanas immoo kunuunsuun hedduu barbaachisaadha. Bakkeewwan hambaan kun itti geggeeffamu sirni kun itti geggeeffamu bakka feestivaalaa kana immoo akkaataa itti mijataa taasisuu irratti hojjetamuunis hedduu barbaachisaadha kan jedhu kaasuu barbaadeni. Keessumattuu egaa hambaan kun hambaa Itoophiyaatii hambaa addunyaati kan inni ta'u gaafa galmaa'e saba achirratti hirmaatu yookiin immoo namoota achirratti hirmaatu qofa osoo hin taane hundumtuu abbummaadhaan kan kooti anatu irraa fayyadama lammii kootu irraa fayyadama biyya kootu irraa fayyadama jedhee kunuunsuun hedduu barbaachisaadha kan jedhu kaasuu barbaadeni. Egaa marii keenya har'aaf jennee qophii addaatiin keessumattuu irreecha bara 2016 kan horaa Finfinnee fi Aarsadii irratti xiyyeeffachuudhaan qopheessinee waan daawwachaa turtan kana fakkaataa daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan baga ayyaana irreechaa bara 2016tiin nagaan isin ga'e isiniin jenna. Irreessi irreessa milkii nuuf haa ta'u. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a.